Gorsa ta'ee abdii sitti horee hamile sitti horu suni har'a hamileen isaa cabdee bifa kanaan gaddee yoo argite maal sitti dhaga'ama? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka huna kam jirtan hordoftoota daawwattoota saantii Oroshoo hunda keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenya gosnaa dhaqqabachaa guyyaadhaa maal qabattee dhuftee jirtu kanaaf wallahi hedduu takka agana madhaa ta'ee feesbuukii siinii labbina cabseettudha. Nama siif shaamaa ta'ee siifi boqonnaa sammuu ta'u tokko gorsi isaa jechi isaa akka kitaaba tanaaf birraan kun namoonni beektanii barkuma lamaa fi 21 hanga 22 kanneen gidduraan fakkaatanii kan tiktokitti kan dhufe gara tiktokitti dhufe yaadonni inni achirra dabarsu gorsi inni achirra dabarsu yeroo tokko yeroo cinqa yeroo yaanni mataa irratti wal qabde taqeen gorsa san dhageeffadha. Gorsi isaa kun hedduu takka sammuu kan keessa jijjiira. Namoonni beektanii cinqii hedduu keessa hamilee sitti hora akka ati boru bakka haadhaaf bakka dhiyatu kanarra boru akka hin jiraanne jijjiirama akka ati qabdu jechuudha. Isa keessaa bahu hedduutu isa keessaa bahu jechuudha. Kanaaf gara miidiyaa irratti gorsota garaagaraa kan dabarsaa ture jechuudha. Barkuma lafa diigamte koyidee irraa kaasee ilaa ammaatti TikTok irraa kaasee gam YouTubetti dhufe YouTube dhuunfaa irraa kaasee amma ijoollee hedduu wal ta'uudhaan forex irratti immoo qophii garaagaraa waa hedduu dhiyeessuudhaan beekama. Namni akkasitti siifuyyuu shaamaa ta'ee ifasii ta'ee gorsa sii ta'ee abdii sitti horee hamilee sitti horu suni har'a hamileen isaa cabdee bifa kanaan gaddee yoo argite maal sitti dhaga'ama? Maaltu isa mudatee maal ta'e jechuun keessa hin qabu. Mucaan kun biyya baqaa keessa jira. Yeroo baay'ee hiriyoonni isaa hedduun biraa deemaa turan warri inni forex irratti viidiyoo wajjin dalagus yeroo argu hunda wallahi hedduu takka hin garame nyaataan kophaa biyya baqaa keessa Masrii keessa namni kan jiraatuu fi achirraanii carraa biyya sadaffaa argachuudhaaf namoonni carraa biyya sadaffaa argatanii biraa deeman yeroo hundumaayyuu inni kun achumatti nafa. Amma inni akkuma nama kamitti maallaqa waan qabu walitti qabateet hiriyoota isaa jedheet doolaara Ameerikaa qarshii 28 walitti qabee namatti kenne ispoonsara ittiin bitachuudhaaf. Namni inni itti kenne suni achumaan ittiin bulee jechuudha. Maallaqa isaa san jalaa fudhatee yoo maallaqni isaaf hin deebine ispoonsara isaa ittiin hin bitamne maallaqni kun ka isaa qofaa miti kan hiriyootatu keessa jira. Namoonni biraa warra isaa kanasa sun immoo tuyyuu sin dhisnu jedhanii ittiin rakkisu jiran jechuudha. Osoo maallaqa isaa qofaayyuu ta'e ofii isaatii biyya baqaa keessa akkuma duraan tureet eenyu jechuu danda'a kenna maallaqa namaati wali qabee doolaara 28 jechuun maal akka ta'e tilmaamuun isin dhibu yookaan darhamaa miti yookiin dinaaraa miti doolaara. Amma kanaatiin hamileen isaa cabdee waan godhuuf waan jedhu lalatti taa'u jira. Kanaaf rabbiin duniyaa isaa harka zaalimaatii isaa haa baasu duratti yoo sanuyyuu immoo haqa isaa ta'e sunuyyuu ta'e deebuu hibaatte rabbiin immoo kabiraa rabbi bakka isaa haa buusu. Mucaan kun biyyatti sii nama abbaa faadha malee guddateedha. Almost yeroo waggaa 8 abbaa malee raqaa kiramaniitidha kan inni guddate jechuudha. Biyyatti rakkinni hedduu bu'aa bayii hedduu keessa darbee yeroo biyya kennaan beektanii nama haadhaaf abbaa malee guddatee miti namnummaan haadhaaf abbaa wajjin guddatu jiran biyya kennaan beektan rakkinnaa galaddoo san keessa taree biyyaayyuu bahanii biyyuma baqaa biyyuma rakkinnaa Masrii tanaayyuu dhufuun hagam akka ulfaatu hin beektan. Ammas biyya baqaa lammaffaa Masrii tanatti dhufee achi keessatti rakkinna hedduu argee rakkinna meeqa argee hiriyoonni isaa meeqa biraa deemanii inni kophaa isaa achi keessatti hafee hadha gaafa inni bakka fuudhee hidhee duniyaa olii sassaabate kan namas dabalatee ittiin as keessaa hin baa jedhee hamilee horateetiin nama kennatee kun hosi ta'e otoo ana ta'e wal jettee walaaltu hagam akka nama dhagahu namni kun hin beeka. Hedduu takka cinqachuu jira hanga mana jireenyaa irraa ari'amee bakka biraa jiraatutti akka inni nama keessa jiru jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya namoonni dandeettan haa qarqaru. Namni kun silaa nama dandeetti akkanaa qabu kun namni sammuu isaa keessatti wallahi sammuu isaa keessa jiru kitaaba irratti barraa'ee hin jiru jechuun haasaan inni haasa'u haasaa mi'aayaa haasaa si gammachiisu gorsa sammuu kan kee jijjiiru an ofii kiyyaa garuu su'aad muttar dabalatee namoonni jireenya kee keessatti hamileen itti horaa ture wallahi isaanii rabbi gaditti hedduu takkan irfooniitti galfadhee yeroo hojjedhus dhageeffataa ture jechuudha. Namni silaa nama biraatiif ifa ta'u kuni hadhatti dukkanoof yoo ta'u
namni sila gargaarame biyya baqaa kana keessaa bahee biyyo biraatti sila miidiyaa tasdhiyeeffame dhaloota ammaa kana dhaloota sammuu isaa waan garagaraatiif hidhame kana gorsa garagaraa laatee fi sammuu namaa jijjiiruu danda'u hayyuun akkanaa kun yoo hidhame biyya ammaa keessatti sababa gargaraatiin taa'u osoo sababa biraa taate Oromoo waan ta'eef malee har'a bakka kana hin jiru birraan wallahi bakka kana hin jiru sila Oromoo illeen kabiraatu qarqaara nuti kabiraatu qarqaara dubartii ofiisiitii jaalattee yeroo jinjiraattee ilmoo kararratti deettee maal taatuyyuu ilmoo isa wajji fuudhanii qarqaaranii biyya galchaa jirra hayyuu akkana kana qarqaaruun immoo maal akka ta'e beeku namni gaariin Oromoo biratti humaayyuu miti amma su'aadhi Muktaar yeroo duran afaan Oromootiin hojjette amma afaan Amaariffaatiin gorsa garagaraa dabarsitiin yeroo tokko jechuudha viidiyoon isii akka ajaa'iba kan laallama kabajni isiin saba biratti qabdu mama Afrikaatiin beekamte innaa hayyuu qabatu hin beeknu beekaa qabachuu hin beeknu bakka isaan malu kaa'u hin beeknu rakkin Oromoo keessa jiru kanaaf rabbiin inshaallah akka duniyaa kana bakka buusuuf amantii qabdan dhugaa wallahi du'aa godhaa hedduu takkaa hin gaddeen irrifa jechuun namni siif ta'u tokko namni siif fakkeenya ta'u namni ati gaarii dheettee yaaddu akkanatti dhimmi itti dukkanooftu addunyaan kuni hundattuu addunyaadha rabbiin nama ofii jaalatu mokkora nama ofii jaalatu rabbiin mokkortii keessa immoo kayrii jira rabbiin kayriitti isaa haa jijjiiru wallahi rabbiin waan isaa ta'u bakka isaa ta'u rabbi isaa haa dhaabu hedduu namaan jaaladhu nama kabaju akkasin isin jedha jechaan dhabe waan jedhu dhabe viidiyoo suuraa isaa kan arge yeroo ni rakkina isaa hunda hubadhu jechuun harkaa bade dhugaa rakkummaa isaa rakkina kun keessa keessaa rabbi isaa haa baasu amantii qabdaniin du'aa godhaa fi yookaan rabbi waaqa isaa haa deebisuu fi gargaaruu danda'u duniyaadhaan kan duniyaan dandeenye du'aan kun lafa buutu waan ta'eef akkasin inja hordoftoota daawwattoota qaqqaalii kiyyaa yuutuubii kana namoonni rakkatammaa fi ta'a akkasumas namoonni dawaa furdinaa barbaadan keessa na dubbisa like share subscribe gochuudhaan immoo hiriyoota keessan biraan ga'uudhaan dawaalee garagaraa miidiyaa kanarraa argattanii bakka jira ta'etti illee isin geessuu hin danda'u waata Dubai keessa bakka kamittuu jechuudha. Isinin kabajaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.